Akkam jirtan alaamanaan sa'aan amaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Odiyoo isaatiin afqabannee dhiyaanne isinitti himna. Sirna bilxiginnaa maqaa shanee barbadeessuu jedhuun karoora haaraa baafatee socho'aa akka jiru barruun keessoo sirnichaatiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dhaqqabeem saaxilee jira. Dhiibbaa keessaa fi alaatiin muddama guddaa keessa kan seene sirni bilxiginnaa maqaa shanee barbadeessuu jedhuun karoora duula haaraa uummata jiblaan dararuu fi buqqisuu baafatee socho'aa akka jiru barruun karoora iccitii sirnichaa OMN dhaqqabeem ni mul'isa. Mata duree qabxiilee ijoo hooggansi irratti waliif galuu qabu jedhuun qajeelfama hojii haala yeroo irratti hooggantoota sadarkaa naannoo Oromiyaatiif kan darbe barruun iccitii kun naannoo Oromiyaa keessatti hojiin nageenya fi siyaasaa guutummaatti sirnichaa harkaa bahaa akka jiru kan kaasudha. Bifuma wal fakkaatuun sirnichi baasii waraanaa geggeeffamaa jiruutiin baajata waggaa of harkaa fixaa jiraachuus amanee jira. Barruu kana keessatti sababni ammoo gargaarsi alaa dhiibbaa dippiloomaasii dhaqqabee waan dhaabbatee fi galiin biyya keessaa walitti qabame baasii waraanaatiif waan ooleef jedha. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Cubii keessatti duulli waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf godhamu hammaatee jiraachuu jiraattonni himan. Waraanni bilxiginnaa Aanaa Cubii keessatti gaafa ammajjii 11/2022 bataskaanaa meedaanii alame ibiddaan gubuun waraana bilisummaa Oromoo gube jechuun hawaasa amantaan qoqqoodee walitti buusuuf shiraxaxaa jiraachuu jiraattonni saaxilan. Gama biraatiin ammajjii 11/2022 dhiha Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo magaalaa Garjeedaa bakka gabaa Kamisaa jedhamutti waraanni bilxiginnaa dhukaasa uummata irratti baneen abbaa warraa fi haadha warraa dabalatee namoota 15 ol haala suukanneessan ajjeesee jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabeem ni mul'isa. Shawaa Lixaa Aanaa jalduutti waraanni bilxiginnaa barataa yuunivarsiitii irraa boqonnaaf bahe maatii isa bira jiru ajjeeseem. Barataa Abrahaam Badhaadhaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppitti barataa muummee injinaringii waggaa tokkoffaa yoo ta'u barumsa waggaa tokkoffaa xumuree boqonnaaf gara maatii isaatti Aanaa jalduutti deebi'e. Barataan kun osoo nagaan maatii isaa gargaaraa jiru ilaalcha siyaasaa faallaa bilxiginnaa ta'e qabda jechuun Aanaa jalduu ganda Osolee jedhamutti rasaasaan ajjeefame. Barataa Abrahaam Badhaadhaa kan ajjeefame yuunivarsiitii irraa galee torban tokko osoo hin guutin gaafa ammajjii 11/2022 akka ta'e maddeen himanii jiru. Kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti dhaafii reebicha dabalatee darraan adda addaa humnoota tikaa mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamuun cimee itti fufee jira. Baha Oromiyaa magaalaa Awwadaay, Harar, Dirree Dhawaa, Asaboot, Arsii, Aanaa Sudee, magaalaa Darrabbaa fi aanotaa fi magaalota hafan biroo keessatti maqaa baa'oo shanee jedhuun uummanni hidhaa fi rakkoo garagaraatiif saaxilamaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himatu. Magaalaa Awwadaay keessatti poolisii dilee fi caasan gandaa guyyaa hawaasa walgahii yaamanii shaneetu isin keessa jira baasaa jechuun doorsisu. Halkan ammoo dargaggoota daandirraa funaananii hidhaa kan jiran yoo ta'u akkasuma Aanaa Mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti qeerroowwan gammachuu hidhaa bahuu hidhamtoota dhageessifachuu bahan hedduun hidhamuu maddeen ifoomsanii jiru. Biyyoota bara 2021 keessa gaaga'ama namoomaa olaanaa keessummeessan keessa Itiyoophiyaan takka ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomse. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Oochaan akka ibsetti biyyoota bara 2021 gaaga'ama namoomaa olaanaa keessummeessan keessa Yemen, Itiyoophiyaa, Democratic Republic Congo, Afghanistan, Suudaan fi Siiriyaadha jedhame. Bara 2021 keessa Itiyoophiyaa keessatti lammiilee miiliyoona 21.3 deeggarsa namoomaa fi eegumsa kan barbaadan yoo ta'u kanaaf ammoo rakkoon siyaasaa fi dhibdeen waraanaa bu'uura akka ta'etu ibsamaa ture. Lammiileen Oromoo biyya Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan rakkoo nageenya hamaaf saaxilamnee jirra jechuun komatan. Magaalaa Hargeysaa keessatti waraanni mootummaa maqaa Raafa jedhuun namoota nagaa adamsanii hidhanii dararaa hamaa irratti raawwataa jiru. Kanneen isaan jalaa bahuuf fiiguuf yaalan ammoo reebicha cimaa erga irratti raawwatan booda ajjeesanii bineensa nyaachisu jedhan. Isaan OMN dubbise. Gocha waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru kun shira uummata Oromoo fi Somaalee walitti buusuuf tahe jedhamee mootummaa bilxiginnaa kan Somaaliilaanditiin hojjetamaa jirudha jedhu lammiileen kunneen. Ijoo keenya xumuraatiin dhalattoonni Oromoo biyya Suud Arabiyaa manneen hidhaa Jiizaan, Xariiqal Karji, Shumeeysi fi kanneen biroo keessatti argaman ammayyuu rakkoon nuti keessa jiru furmaatan arganne sababii ta'eef lubbuun namootaas guyyarraa guyyaatti haala gaddisiisaa ta'een dabraa jira jedhu. Dubartii ulfaa dabalatee daa'imman haadha faana mana hidhaa kana keessa jiran rakkoo hanqina nyaataa fi dhibeelee adda addaatiin saaxilamuun lubbuun isaanii darbaa jiraachuu odeeffanneerra.
Guyyaa lama dura dubartiin ulfaa hidhaa keessatti yaala baqaqsanii hodhuun daa'ima kan deesse yoo ta'u sababii namoonni mana hidhaa keessatti namni walitti baay'ateef lubbuun daa'ima kana akka dabartee fi haatis rakkoo fayyaa hamaaf saaxilamuutu himama. Kana malees namoonni dhukkubsatan baay'eedha jedhama. Ijoon keenya kana fakkaata babal'een oduu keenya idilee keessa argattu fayyaa ta'a.